Haay hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu isiniin jecha har'as egaa deebi'ee dhufeen jira. Warroonni chaanaala koof haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii kiyyatti dabalama. Akkasuma viidiyoon kiyya yoo isinitti tole immoo sheerii gochuu laayik gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Har'as egaa meeshaalee xiqqoo gatii guddaa fixee isinitti agarsiisuu dhufe jechuudha. Egaan jala bultiin ayyaanaa qophiirra jiru jechuudha. Ayyaanni torbee tokkotti itti galee barri haaraan bara 2018 torbee tokkotti galee jira. Kanumaan wal qabatee jechuudha. Anis wantoota tokko tokko waan muraasa waan annaa gadiin isinitti agarsiisa. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf ayyaanni torbeetti galee gabaa guyyaa kaleessaa gabaa dhaqeen gabaa keessaa bahuu dadhabe jechuudha. Uummanni garmalee baay'ate. Gabaa kaleessaan ala gabaa lama qabna fuula dura kanatti roobiidhaa fi qidaamee qofa qabna. Ayyaanni kamisa waan ta'eef uummanni inni kan magaalaa inni kan baadiyyaa akka jirutti walitti yaa'ee gabaan baay'ee gabaa yoo dhaqan laftis dhoqqeedha yeroo ammaa kana gabaa keessaa bahuun hedduu namatti ulfaata. Egaa kaleessa wantoota muraasa nagadee haa ta'u malee eelee daabboo kanan biteen isinitti agarsiisa jechuudha hordoftoota kiyya. Yeroo hedduu eelee daabboo kana ergan dhufee nan bita har'a boru iftaan itoo hin jedhu yeroo kana eegee isa kana immoo jechuudha. Dirqama eelee daabboo bituun qaba ayyaana kanarratti daabboos manatti hin tolcha waan ta'eef ka jedhu guyyaa kaleessaa kaayyeffadheetuma manaa bahe akkuman kaayyeffadhee manaa bahe immoo waaqayyo na gargaaree eelee daabboollee bitadhee eelee daabboollee gatii ishii akkasuma kaameraatti sissee isiniin agarsiisaa turtiin keessan immoo anuma wajjin haa ta'u. Egaa hordoftoota kiyyaa eeleen daabboo kana fakkaata. Eeleen daabboo kun kiiloo meeqa qabataa birriin isaa meeqa jechuun keessan hin oolu. Eeleen daabboo kun an ofii kootii kanan bitadhee kan kiiloo 4 aga kiiloo 4 jechuudha. Kuni kiiloo 4 jechuudha. Aga duqeetii kiiloo 4 itti tolchuu hin dandeessu. Ani hin barbaanne jechuudha. Aga kiiloo 6 fa'aatti jira. Ani isa kiiloo 6 sana hin barbaanne. Daabboo yoo tolchitanii mana namaa deemtanis kiiloo 4 olitti namni hin tolchu jechuudha. Hamma fakkeenyaaf mana daabboo dhaqxanii daabboo tokko yoo ajajattan mana namaa deemudha. Yeroo baay'ee amma magaalaa keessatti daabboo mana namaa ittiin dhaquudhaan ergan dhufeellee mana namaa dhaquudhaan ajajadheen ture jechuudha. Kiiloo meeqa ajajattu achittis kiiluma 4 ajajattu. Kiiloo 4 olitti daabboon baay'ee garmalee guddata gundoorra faa darbaa. Egaan eelee kana daabboo kiiloo 4 kan fixuudhaan hin bitadhe jechuudha. Kun kiiluma 4 fixa. Kanaaf egaa hordoftoota kiyyaa ganaan siilessataa kun ayyaanuma kanarratti siilessa. Unquxaxashiidhuma kana gaafa roobee siilessa jedheen jira daabboo itti tolcheeti. Gaafa sanallee viidiyoo isiniif waraaba. Eeleen kun qarshii meeqaan bitamtee yoo naan jettan yeroo ammaa kana eeleen kun qarshii 450 jechuudha. Kiiloo 4 kan fixuudha. Kiiloo 5 kan fixus jira, 6 kan fixus jira. Yeroo kamuu mana namaa yoo deemtan daabboo kiiloo 4 olitti tolchuun homaayyuu hin barbaachisu midhaan balleessuu isa jedhamu malee. Kanaaf birri 450 bitame eeleen kun eelee daabboo isiniin jedha hordoftoota kiyya. Asitti immoo sababa gabaa deemeef jechuudha. Gabaan xiqqoo irraa waan fagaatuuf har'aa boruu deemuu nan barbaachisu. Yeruma tokkoon waanuman tokko bahetu eelee daabboo kana bituu bahee waan biraas bite jechuudha. Waan samoona kanatti na barbaachisu. Innis midhaan atibiitiin qopheeffadha jedhee namoonni tokko tokko muuqitti beektu. Muuqii yookiin atibiitiin qopheeffadha jedhee gusuggusaa jira samoona kana. Akkasuma egaa wantoota gabaadhaa bitanis achumaan biteen dhufe jechuudha. Suufii wantoota garaagaraa nuugii fa'aa, laawuzii fa'aa waan meeqa biteen dhufe jechuudha. Inni kun qamadii fakkaata jechuudha. Ajjaadha. Suufinis jira. Kuni ajjaadha waan ta'eef ajjaan kun kiiloon birrii 150 jechuudha. Akkasuma laawuziin kun birrii 130 jechuudha. Gimmaasha. Kiiloo mitiin gimmaasha. Nuugiin kunis burcuqqoo tokkoon bitee garuu nuugii irraa hambisa malee itti baay'ata burcuqqoon tokkoyyuu itti baay'ata. Nuugiin kun immoo jechuudha birrii 60 burcuqqooni. Kun immoo kunis akkuma nuugiiti jechuudha. Burcuqqoon tokko birrii 60. Egaa hordoftoota kiyyaa yeroo darbe immoo barbaree bitee barbaree ofii kiyyaa daasifadhee miciraansa garbalee yeroo safaranii itti na jalaa guuranii.
Ani immoo miciraan mana jiru sanatti immoo xiqqoo arusee kana isee wajjin tuma jedhee arusee kanas nan bite. Aruseen kun immoo birrii 50 bitame. Egaa hordoftoota kiyyaa kan asitti argitan kuni sababumaan gabaa dhaqee fi lama hin deebi'u jedhee waa biraatii gabaa dhaqee isa kanas jalaa baafadhee galee kanaan wal qabatee gatii isaa isinitti hime jechuudha. Sababiin isaa namoonni illee fakkeenyaaf ati bitii haa hojjetatan jettanii maatii keessan sapiraayisii gochuu barbaaddanii gatii isaa baruun waanuma kamuu gatii isaa baruun baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaafin waan tokko deeme waan hunda sirreessee galee hordoftoota tiyyaa. Egaa kabiraas waan baay'een bite jechuudha. Kaleessa waan ayyaana ta'aniif biteera. Gabaa fuula duratti naaftutti immoo waan naafte sittin bibbitadha. Yeroo sana viidiyoo isiniifan godha. Egaa hordoftoota kiyyaa waan ajaa'ibaa isinitti agarsiisaa asumaani. Innis shunkurtiin yeroo ammaa kana baay'ee tokko waddadee jira jechuudha. Shunkurtiin akkasuma naci shunkurtii yookiin qullubbiin durumaanuu jechuudha. Ergan biyya kanatti deebi'ee baay'ee guddiidha jechuudha. Waan kamuu keessaa naci shunkurtiin baay'ee waddadee. Egaa isas naci shunkurtii asirratti argitanii dhuguma waaqayyooti. Dhuguman isinitti mali jechuudha dhugaa. Naci shunkurtiin asitti argitan kuni birrii 60 bitame jechuudha. Firee meeqa yoo jettanii firee 2, firee 4, firee 6 jechuudha. Fireen tokkittiin asaba birrii 10 jechuudha. Birrii 60 bitame. Loominis immoo dirqama barbaachisa ayyaana irratti. Kennettootti namaa akkasuma foon garaagaraatiin hin dhiqama. Kanaaf kunillee rakasa waan jedhu jechuudha. Bareeda. Asirratti kan argitan hundi isaa birrii 10 bitame. Kuni homaan jedhu rakasa jedhama. Ana biratti maaliif firee amma kana birrii 10 bituu jechuun waan salphaa miti. Amma guyyaa gaafa sanaatti firiijii keessan godha jedheetani akkanatti kan hin bilchaanne bite jechuudha. Maaliif kan bilchaate bite ganaa ayyaanni torbee tokko tafaa na jalaa bada jedheetani hordoftoota tiyyaa. Egaa gara shunkurtiitti isin dabarsu. Shunkurtiin baay'ee waddadee garmalee waddadee jira. Shunkurtiin kuni ani shunkurtii barandaa shunkurtii yoo dhadhane kiiloo 10 gadi siif hin kennan jechuudha. Barandaa shunkurtiiti. Warra barandaa shunkurtiiti bitee haala tataa'urraa immoo akka barbaadetti akka humna keessatti bitatta. Isaanii fi warri immoo barandaa shunkurtii gatii tokko miti jechuudha. Isaan warruma barandaa shunkurtii irraa bitaniiti ala taa'u warri ala taa'an. Warri barandaa shunkurtii immoo xiqqoo gadi buusanii gurguru. Wanti isaan badan immoo kiiloo 10 gadi siif hin kennan hin mazzananii jechuudha. Egaa ani maalan godhee kiiloodhuma 15 bite jechuudha. Suuqiidhaafis nan bite. Suuqiidhaafis bitee manaafis nan bite jechuudha. Kan suuqii hiruu waan hin jalqabeef maddabuu waan hin jalqabeef kanatti dabalee viidiyoo hin waraabne. Kuni kan manaati jechuudha. Walumaa galatti barandaa shunkurtiitiin bitee kiiloon tokko birrii 110 hin bitee naannoo kiiloo 15 bitee kan manaa fi kan suuqiitii jechuudha. Egaa akkasii hordoftoota kiyyaa kiiloon tokko birrii 110 ani kiiloo 15 bite isiniin jedheera manaa fi suuqiidhaa kan bite. Egaa hordoftoota tiyyaa ayyaana fifisii sangaa binnee jirra. Sangaa ayyaanaa kana fakkaata. Kaleessuma bite abbaan manaa kiyya jechuudha. Maaliifin yeroodhuma nagada kana nagadnu walumaan buune kunoo sangaa kana fakkaatu ayyaanafis bitannee jirra. Isiniin jedha mee nun ga'u hordoftoota kiyya nama lamaan nun ga'u abbaadhuma manaa kiyyaa fi anaaf nun ga'uun isiniin jedha. Egaa sangaan kun yeroo ammaa ayyaana jala waan dhiyaanneef xiqqoo ni waddadee sangaan kun qarshii 1500 bitame jechuudha. Hordoftoota tiyyaa yeroo ammaa kana jechuudha. Qidaamee fi roobii baay'ee waddada jenneeti kaleessa binne nuti jechuudha. 1500 bitame. Kana fakkaata gabaan indaanqoollee kana fakkaata nagalli garagaraallee kana fakkaata hordoftoota kiyya. Egaa guyyaa har'aa viidiyoon qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Waan na dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa. Viidiyoo kiyya laayik gochuun dhiisinaa. Fayyaa nagaa naaf qabaadhaa. Aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee.